Arwana gogo. Ma heeru jedhamu kana jibbita. Heeruma jedhamu jibbisiise maal akka ta'e hin beekan. Wal jana jennu dhuguma wal jana jennu anaafatti wanni gadi haa galu. Wallaahi wanni gadi haa galu. Ati eessa shirka isaa? Maalati biyya filtee jaalatta ani shirkaa miti ani arsii asallaadha. Dheeraadha ijoollee dheeraati. Jechuun warri shirkaa kun dura haasawmaaf ta'e hin beekani waa itti himan isa oomishan sodaadhe bar ofii nama si jaaladhe qalbiin. Kalaas ree caatii qamaanaa ni jamaleen dhuftu alaamaan sanii qoqqobii kiyyaaf keessi tokko na fakkaate. Mashaallah. Guys, ane manfasin kiyo harar gera na wata ke gira dugar bi. Ara mati, amis ki nasi jalan na jennani boru mata bindo warda guru daga tara sitter ka kali ne chapse. Wallahi amila alkiram naji kana wan kam pada dulabe wallahi yo kita gete boru ra onne ti asit kenne boleh sari amal taati ati di shikat. Mana asli mana nubani jadi, lagi mana asli mana nubani jadi. Nama aku macam ni je, aku tahu lo cinu baju ada nak agak sih. Guys, sorry. Guys, apa kata? Nama aku macam betul betul ada nak agak lah. Wan dari Kamal ini Sulaiman wallah syamaran nama sadi nama Afrikaan wallah ira syirkat ini atin jalan. Mari rakon. Ani maal beeka janan jane ani dhala taas janan jane takka ani mee addunyaa kanatti Suleyman dhalaan Suleyman janan jane na sobettoo jiraatte dhuftu anna kana maa haal dhala janan jane sobe beeku wa ila la guys qoya mee waa fassara yaa rabbi qoy waa fassara ma warra keessaniif dhalaaf dhiira keessaati mee qaffa sadaffaadha ay Arab dia kisah sedap padat. Ani shamana nam laman nadura jira ani sadaffa. Asurin bete katikol fitula. Asurin bete. Jaran me kopiling gua aero tak kanan di bilang aku kopiling kena gua marah mana kopiling kena gua guys. TikTok ini gua kopi. Mau ni terlalu bu. Mau ni. Asu tu yo dira warna fatar nu berbad deh kan ramol ira bare dasa u berbad deh. Wan kan anso kan nanya tera isi tu nahi mewan ala masih gah dia kan. Wallah tu dira bela ke sahur ke jadi sadap pada. Wallah sadap pada. Ir nadur anggap ninggir. Ira miti. Sitti bara kan, ko sadap pada. Shamaran laman nadura jiran sadaffa. Maatii warra keessanii keessa dhiirti shamaranis gidduu keessan jiraattu fakkeenyaaf tokkoffaan dhiira ta'ee lammaffaan kan shamara taatu jirti. Tokkoffaaf lammaffaan dhiira ta'ee kan sadaffaan dubartii taatu jirti sun sanii miti. Walumaa galatti maatii mana keessanii dhiiraa dhalaa keessaa ati meeqaffaa irratti argamta? Sadaffa irratti argaman sadaffa. Kalaas wal dhabne obboleessa kiyya galatoom. Wallahi hadarra. Abo devi ati harafara kasiyyeeru sadaffa gaddeebi taat keerin gabdoti. Qoqqobiin kee kalas kama qoqqobiin kee si ta'u ta'a rakkoon qaban. Qoqqobiin kee kan filadhaati. Hadarra qabe. Hadarra qabe ati ija obboleessaatiin si ilaala ija obboleessaatiin. Ahaa. Yani obboleessi sadaffaaleen obboleessi akkasii atillee obboleessi akkasii yani shamarran nama dura hangafni sadaffaa dhiiraa keessa. No sanii miti. Nama fakkeenyaaf maatii mana keenya keessa tokkoffaan dhiira biraasarii kiyya lammaffaan anaa jechuudha. Akka dubartiitti tokkoffaadha. Akka dhiiraa dhalaa keessa wal keessa qiliqqili yoo ta'e tokkoffaan biraazarii lammaffaan sadaffaan biraazarii kootii jechuudha. Maati waan akkanaa kana maal haallattiree waan akkanaa kana warra raakutu waan akkanaa kana laala bala tirraayida. Naa walla manfasii kan koo laala manfasii anamma jaalalleen kiyya kan yeroo jalqabaa jechuudha.
yeroo jalqabaa jaalalleen kiyya maatii mana isaaniitii fi sadaffaadha. Dhiiraa dhalaa keessaa inni sadaffaadha. Sadarmaa keessumaa arfaffaadha. Arfaffaa dhiiraa dhalaa isaanii keessa. Abbo fate kadin mo ki kan tufatte ma dhaloota kiyyallee tufanne ma yoo nama badaddan Walla dhaloota nama dhiirota keessaa dhiira amma laale abbama fedhee haa ta'u dhiirri takka dhuftee na dubbiftee haadha faatee wallaahi si jaaladha wallaahi minaamina jennaan maan na galche inshaalla fedhu jimmata fedhu wallota wallaqa kutaa fedhe haa ta'u ka fedhe haa ta'u ati warra keessanii meeqaffaadha qofaadhaan warra keessanii meeqaffa ati gadi laakka'ee jechuudha. Lakkoofsa quxurii ani irra hime san irra dhumnaan inshaalla jaaffaa torbaffaallee taanaan ani laakka'ee fidee raggalchaa hin taane taanaan kalaas onnee tiyya keessa achumaan baasa. Ma wala allatta qoqqobii illa allatta moo maali? Koodii caammaa wayii kalaa. Salaamii qabda? Salaamii qabda? Salaamii qabdi rakkoowwanti jalate. Asuma akkatti kolfitu laalin beekti waan sanii. Waan sirkii horra hin Wayyo. Salaamii qabda qo'eeti? An shanaffaadha ila reediin tokko qoy. Reedii osoo qoqqobbii ati taatu sii qajeele qoqqobbii ati taatu sana osoo ta'e reedii achumatti jedhi. Noo reedii sanii miti qoy. Jinni gabaadhi ol taatu yaade wallahi. Maali wanni fuudha nama jibbeessu jinni ma? Kuba lakkoofti yar wallahi kuba lakkoofti wallahi. Maali kaayaa giftiti yaada faatee miskiinaan. Shanaffaan ni ta'a. Waan akkanaa haala dhiisi. Shanaffaan bareeda reedii atillee ni taatu obboleessa kiyya. Atillee ni taatu reediin meeqaffaadha jettee. Ati qooyi atama meeqaffaa feeta wallahi haadha faati an dhugamaan sitti ma dhageeffadhu ani dhugamaan maatii kiyyaaf meeqaffaa akka ta'e sitti ma ati meeqaffaa feeta. Ani hamna kim wallaa tama dhugaana kim. Ana amma maatii kiyyaa fi akkuma sitti mu qoosaa dhiisee dhugama sitti mu. Kakadhu na kim wallaahi kakadhu na kim. Ani maatii kiyyaaf afraffaa. Shamara nama sadiitu na dura jira. Maatii kiyyaaf afraffaadha. Kiliin tokko hin jiru. Wallaahi billahi rabbiin natti ragaadha saambusa amma maree kana na nyaachisin jedhu. Kun kakuu miti bara kakuu jechuun wallahi billahi jechuudha kun of abaarsaa bara of abaaraa jira. No of abaarsaa miti. Saambusa amma maree kana rabbiin na hangisu ammoo irra kiyyaaf arfaffaadha jedhu. Eba laabute bal wallahi jinni qabdaat faat a'udhu billahi maal badal faate rabbi jadi onni narrasini ta'i qalbi narrasini lubu qalbi narrasin ka wah toko komanti jalatti waan jedhu ati faate salaami qabdi amaachi komanti barreetu firii naguratti jedha. Guys, as on nabarsiise warri jaalwanne ittan as on nabarsiise asoo gaafadha kun lakkoofsiin daraddarte jala kadhan lahala as on nabarsiise ana. Allah wallahi kalas. Anam dhuguma sitti mu arfaate waa irsu sitti mu. Hello. Allah akbar mucha asoka kachi suawat. Hello balata. Tane.
السلام عليكم صدق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات نجا. أكم جرت ما بوكي كبتني جتان صومني سني. هاي. وآتي سومنا ندير سومنا عرفات ومسيجي خيتو تيك توكي خيتو ما في الرأي موجود كبيده متجرا مالي في سومنا عندفتني ميرا خيسن وقول شو رباتن. Sule ko intu batini ko sule intu batini ko igafi amma sigafa desani kadidi ngafa da sadda ke dona gafa da kata ya sobun tau sirri de tawara ke sani ورقية. dira dala kesa wal magalatti jechu mega fara argamta والله كان جديد بس. أنا كنت صودا. jechuun quxusuun meeqa faarratti fakkeenyaaf tokkoffaan dhiira ta'a lammaffaan dubartii ta'a sadaffaa jechuun meeqa faarratti walumaa galatti Akkam naaf hin galle gaa jechuun an qoto soodha gaa. jechuun haati sentee ilmaan meeqa dhalte yoo dhiiraa dhalaa Ahmad Kingi mee maal jechuudha naa deebisi Ahmad. Nama sadii qabdi. shino haati sentee dhiiraa dhalaa sadii bichaa dhalte ijoollee sadii qofa moo Nama sadii qofa. wallaahi Wallahi tokko hin du'e rabbi rahmataa godhuu fi hin beeku anis inni na dura nama sadii jechaadha. okay tokko Garuu abbaan kiyya gaalaa lamma rakkoon jiru abbaan kiyya nama naa gadi nama 6 qaba. okay ati ammoo walumaa galatti jechuudha. haadha warraa biraa irraa haadha warraa lamma sadaffaa Anamma kanaafu ummaa kiyyaaf dubartii lamaa fi anaa jechuudha. Ani jechuun qotoso jechuudha ummaa kiyyaaf. Sadaffaa. ati arfaffaa jechaadha maatii kan kee mana haadha keeti Sadaffaa. amaan dubartii lamaatiin naa ol jira ani akira jechuudha. Qotosoo jaama. asirree jira amaan Akka Suleymaan ifatti welcome Suleymaan akka Suleymaan ifatti olii gad daddarbaan guddatamne Kado. qotosoo waan Bibi. shurururu na godhaana guddisan akka Suleymaanitti ol na waxalaa jala na waxalaa na No. Habibi dhageeffadhu. Ani sadaffaadha. Ani obboleessa sadaffaadha. Shamarran nama na dura jira sadaffaadha. Inni quxisuu koona nya Habibi. Okay? Siigat nama meeqaa jira siigat. Dhageeffadhu Kadir. Inni dhageettami. Indaga. Arafaate gaafii kana maaf gaafatte gaafii kana nu haa deebistu waan nu gaafatteef waan nu qoratteef nallee gaafii akkana naa dhiyeessite sillee gaafii akkana sii dhiyeessite deebineetuma wal fakkaanne maaf nu gaafatte haa deebistu. Koi Suleymaan koi dura koi Arafaate ati dubartii lamaa si dura jira. Ana baanta. Wallahi shamara lama na dura jira. Oishi shamara lama si dura jira. Ati irraa macarrashaa jechuudha. La. Ana dhalattee zifti dhiif. Aha, okay. Sibo asumaanuu Suleymaan kiyya akka nama jannata keessa jirutti shimbirroon akka tokko si biraa iyyiti kamisa? Laga jannataa. Laakiin boo naannoo simbirroon jiru mukkiin sababa mukkiin jiruuf ta'inna mukkiin tana bira jira naannoo kiyya mukkiin jira. Naannoo mukkiin waan jiruuf. Ayyee waan ofii amma maaliif nu gaafattee ishee gaafii kana dhiifamoo jira. isin lamaanii dhiira nama 4 yoo argadhee gaafii kana gaafadhe deebisaa isinii deebi. Ay,